Kana booddee bakka achumaan ustaaza guddaa tokko dhugammas isaan kun wal agarsiisanii Ustaz Umar Arsi wajjin. Umar Arsi fi nama kitaaballee barreessee jirudha isaanii. Ustaz isaan Umar Arsi fi Ustaz Ibsa Hasan. Waan baay'ee na gorsanii bakka keessi koo erga silaati bakka dhoskee man kolfoo bakka isaa wallaalee bakka ittiin himu callisee man ta'a. Baay'ee gammadeen jira dhugaa. Baay'ee gammadeen jira. Waan meeqanaan jechaa jiru amma si ajjeemaa. Dhugaa dubbachuuf waan baay'ee jira garuu na kanaaf waan baay'ee ture inni kun natti dhaga'amaa tokko illee dhugaa dubbachuuf amma kana tuteyyuu na nagaa guddaa gammachuu guddaa boqonnaa akkasiin tasuma hin arganne dhugaa dubbii tasuma alhamdulillahi rabbil alamin dhugaa. Allahu Akbar. Gaaffii dhumaa si gaafadha. Gaaffii dhumaa Islaamaa duraa fi booddeerra waan jiru si gaafachuu deema sirriitti akka na ibsu barbaada. Kiristaanummaa keessa gaafa turtee fi paastarummaa gaafa fudhattee lallaba jalqabde kaayyoon kee maal ture? Amma hoo erga Islaamummaa dhufteeti bakka amma dhaabbattee irra dhaabbattee kaayyoon kee gara fuulduraa maali? Dhugaa dubbachuuf ani nama baay'ee ija jabina qabudha. Of tuuluuf yookaan immoo of hin tineechuuf miti. Murii kootti baay'ee nama ija jabina qabu ture jechuun ija jabina guddaan qaba. Amanee ji'a tokkotti otoon cuuphaa bishaanii fudhatiinan wangeela lallabe sagantaa mandaraa irratti jechuudha. Amanee ji'a tokkotti wangeela lallabe. Baay'ee nama ija jabina qabudha. Konfereensii adda addaas deebi'ee tajaajileera. Waldaa mul wangeelii giddaa kiiramu irratti uummata kiiramu bilbiltaniitu gaafattanii waa'ee koo waan baay'ee jechuu danda'u. Achitti dhaladhe baatee achitti wangeela lallabuu jalqabe. Achumaan bara 2014 waldaan dhimmi keessii as magaalaa Finfinnee naannoo Gooroo jiran xalaadhaan achi na fidanii mishineerummaa boolee arraabsaa keessa duukaaf karaa oliivirii kana keessa deemee wangeela lallabaa ture. Yeroo sanatti horreedeen yeroo dachi keessa jiru bakka lubbuu dukkana keessa jiru kana islaamummaa kanaaf akkamittiin ibsuu danda'a? Ortodoksiidhaaf illee akkamittiin ibsuu danda'a? Amantoota garaagaraa iddoo waan garaagaraatti amananii jiran dhugaa kana akkamittiin ibsuu danda'a? Jedheen dhugaan sun waan naa galee natti fakkaatee jennaanan bakka isa sanaaf xiyyeeffachaa ture. Arra galuus arra miti waan eedarda shaadaa qabadhe dhugaa dubbachuudhaaf ayin jedheen utuman durumaan utuu dhugaa kan argadhee jiraadhe ta'e dhugaan kun naa ifee jiraate ta'e tariyoona kana sila ana dabalatee namoota baay'eetu sila sababii koofi gara amantii gara dhugaa kanaatti dhufeera laa kanan jedhuun dhugaa sammuu koo isa kanatu baay'ee gaaffii guddaa na keessatti kaasa ture jechuudha. Sammuun koo erga sila kweeshin maarkiin baatu isa kanadha dhugaa dubbachuudhaaf. Innaan kanaaf amma kaayyoon koo inni guddaani kanan gaabbu yoo jiraadhe amma kanaatti amantii kana dhabee turuu kooti. Gara fuulduraatti immoo kana yaadu jabaadhee dhaabadhee baradhee barsiisuudha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hedduu namatti tola. Amu egaa namni waa beekuu fi waan beekne tokko miti. Rabbiin Quraana keessatti hal yastawi alladhiina ya'lamuuna walladhiina laa ya'lamuun innamaa yatadhakkaru ulul albaab jedha. Warran beeknee fi warra beeku wal qixxeessitu jedha. Inni beeku warra sammuu qabudha jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaati. So ati nama waa beekuu fi amantii sanallee dhiistee dhufte. Namni waa beeku kun an gaaffii kiyya xumureera jechuma xiqqoo jedhee asumarratti dhaabuuf. Namni waa beeku kun nama isa waan beekne irraa addadha. Sadarkaan namoota bukkeetti ilaalamullee gargari. Sadarkaan sammuu namaa fi ija namaa keessa galullee gargari. Rabbiin si haa tiksuuti. So gara fuulduraatti wantoonni hedduun jiraachuun mala. Maatiidhaa jalqabee hamma hiriyaarraa jalqabee hamma biyyaatti jiraachuun mala. Sanaaf akka nama tokkotti na waliin jirtu? Ayyaa. Akka nama tokkotti akka dhaamsa ofii keessa darbetti alhamdulillah yeroon keessa amma jiran yeroollee itti ekonomii fi waan ittiin jiraataniif bulaniif rakkatamuu miti iddoo fedhan seenanii yeroo nyaatamudha. Yeroo akkasii gaafa namni miidiyaa irratti nun beekne gaafa miidiyaan hin jirre gaafa ollaan ofitti nama hin bunne waan baay'ee keessa dabarreerra nuti isin sanan argitani garuu karaa namootaatiin wanti garaagaraa isinirra gahuudhaa fi himmala arraba ta'uun mala waan biraallee dhufuudhaan mala sanaaf garuu gadhaabbachuu isin barbaachisa luka lamaan gadhaabbachuu isin barbaachisa yoo san gad hin dhaabanne garuu bakka yaaddan hin geessani maaliif jennaani namni daawwaa yookiin lallaba jalqabe tokko gaafa jalqabee fi gaafa itti dhufee kaasee waan irra gahu hundumtuu akka waan irra geetti yoo laalaadhaa hin deemne namni kun kaayyoo isaa galman gahu akka waan har'a sireebaa jiranitti daawwaa yoo gochuu baatte akka waan har'a si ajjeesuuf si eeggataa jiranitti daawwaa hin goone akka waan si ajjeesaa jiranitti laalle bor gaafa waa tokko si dhufee duubatti deebita ati akka duuteetti of laaltee daawwaa keetti fuudhaa qabda gaafa islaamummaa dhuftee daawwaadhaaf hin dhaabbadha jettee
du'aaf lubbuu kee kennitee jirtaati. Duuni yoo dhufe haaraa miti. Reebichi yoo dhufe haaraa miti. Ati gaafa lallabuu jammartee reebamteetta. Gaafa lallabuu jammartee duuteetta. Kun saayikoolojikaalii namni kan of akkamuu danda'udha. Gaafa reebamte dubatti deebi'uur gaafa wanna itti waan biraa jechuudha har'a reebameera har'a du'eera khalaas. Kan hin deemaa jiru barsiisuuf hin deema yoo rabbiin lubbuu kiyya na deemsisee namoota gara dhugaatti waan madde alhamdulillah jiraata. Yoon du'e ani rabbi biratti du'aadhaa miti kaayyoon keef nan qaba. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala warri karaa arboo irratti du'a warra du'e osoo hin taane warra jiraatanidha jedheera waan ta'eef ammallee rabbi subhaanahu wa ta'ala fuuldura irratti warra jiraatu taate itti fufuudhaaf har'arraati waa hundumaa murteeffattee deemuudhaa qabda siin jechuudha barbaade si qofa miti abdiis dabalatee rabbiin bakka jirtan isinaa eegu hunda keessanuu isiniin jedha yaadaa fi dubbii yoo qabaattan dubbadhaa inshaallah barakallahu fiikum. Carraan keessan. Amin. Wallahi keessa kooti dubbattan wallahi na keessa dubbattan kaayyoo ko. Gaafan shaadaa qabadhe an akka nama du'eettuuf lakkaa'een waan fedhe wallahi. Akka jechuun akka waan irra gaheettidha kanani dhaabaa gochaa jiru kanan waan keessa koo dubbachaa jiru. Sababiin isaa ayyoon du'e waan keessa jiru kun kara eenyuu ba'a jedhee yaada kanaafiyyuu waan keessa jiru kana amman danda'uuf amman jirutti dafee dubbadhee yoon sokkee gara sana uumee naqaa yoon jiraadhe isa uumee fanuu jedhadhee murteessu wallaahi na keessaa dubbattan ustaas. Ustaazuna amma xiqqoo haalli bakki jiru kunis dhugaadhaan gad hin teenye bakka boqonnu ammallee hin geenye akkuma isin beektanii obboleessi keenya kuni akkasuma ammoo Diinayaasii fi Abdii Amani ammoo Diinayaasii Abdii amoon ammallee guyyaa lama erga shaadaa qabate. Halkan lammaffaadha. Abdiin ji'a lammaffaadha. Diinayaas qofatu ji'a waggaa torba qofaadha. So ijoollee islaamaa warra nuti warra islaamummaarra dhalannee islaamummaarra guddannee dhaamsa dabarsuun barbaada. Namni kalee amma jarri kun sadiin wallahi viidiyoo isin mul'isan.